guyya tokko gabbee buskutan kan guyya tokko gabbee saabuna kan guyya tokko gabbee sanitizer kan guyya tokko gabbee qeyroo madeete takkan gargaar guyya tokko gabbee qeyroo lubbuu dhabe tokkoof dukkaanan bar guyya tokko gabbee ummata keessa dhaabbate ummata kiyya dhukkuba kanarraa naa abaajee akka hangaasaatti hin barsiisu akka kaabuttaatti hin barsiisu akka sheek wallisaa keenya leejanii maama shu'eebitti hin barsiisu akka artist tuujiitti hin barsiisu akka qamar yuusufitti hin barsiisu akka adaanutti hin barsiisu akka ijoollee artistii fayyisaa lalisaa baadhatti hin barsiisu akka taakkaletti hin barsiisu akka abiyyitti hin barsiisu akka shimallisitti hin barsiisu akka taayyitti hin barsiisu akka haayilutti hin barsiisu maaluma kun mana keessa nu taa'e dubbii nu oromoo wanni siin jechuu jirtu tana gurrassi calaw wanni oromoo si ishii wanni oromoon bakkayyuu siin jechuu jirtu tana manuma keessa taa'e maal dubbii nama lubbuu oromoorra jaalatu kamana keessa taa'e maaskiidhaan ifukkaamsee taa'e oromoo wanni mootummaan godhu jirtu tun sirrii miti oromoo sabaan boonummaan keenya kana oromoo qabsoo nuti gaggeessinu kana oromoo wanni tu mootummaan godhu jiru tun sirrii miti abiyyi wanni godhu jiru tun sirrii miti akki ta'u qabdu kana faalluma abiyyi irraa dhuftee faalluma deemu abiyyi aboo maaskii firraa baasii huccuu kaayyadhu gabbee ummata keessa akka keenya barsiisi ishishee biyya alaan jirtu wuxaa kai karaa sikkoo mandoo kana keessa karaa arsii kana keessa deemi barsiisi deem karaa wallaggaa kana deemi barsiisi moo deem karaa tulomaa kana keessa deemi barsiisi aantummaan sabaan nurratti siin galtuusa hay bakka jirruu bar isin ajjeesnamee gabbaa jettee atiis miliyeena lamaan abbaa torbee nu bittee shaneen nu bittee nu jeesuudhaaf hangaasaa ajjeesuuf taayyee danda'a ajjeesuuf amboo urgee ajjeesuuf maallaqaan nu bittanii osoo akkasittiif beeynuuti bar ni duunaa ummata keenya keessa dhayinee barsiisnee duuna jenne ummata keenya keessa dhayinee barsiisu jirraa bar qaanyawa ishishee maaluma namnummaan hoggansi ati kannitu manuma keessaayi hoggansi ati kannitu farshoo quufteetuma waa barreessuudha yaa muumicha ministeera feesbuukaa Jaafar Ali hayyu beekaadha goota gaafa ifiif jala fuutee ijoollee Harargee irraa maallaqa ittiin gurrachuudhaaf ijoollee Oromoota Jaafar jaalattu irraa maallaqa ifiin gurrachuudhaaf tikeeta murtee hoteela qabaddee fi olii gad deemaanii maallaqa fuutee kiisha gurrattee ati deemtuun san Jaafar goota ture. Arramoo attummaa ta'eetii fi malaamaltummaati OMN keessatti leeytu beekee akkatti Oromoo walafaan dhooysistee nu hongeessuu deemtu hubatee ejjennoo qabaatee karaa nu baasu kana malee keekun nu baasu karaa girrisaa kana jalan deeminaa jee ejjennoo maqaa fudhateef Jaafar irra bobboo tasuma isinitti hin dhiisnu warri arraba Jaafar irra dheereessitan I will repeat it warri arraba Jaafar irra dheereessitan arraba keessan gabaabsuu diddanii nu isinii gabaabsa nuutu isinii gabaabsa mootummaan tuni dangatittisii gadi jaba akka odaatittisii gadi jaba Jaafar kijimaan namaati ergattuu miti yaa haji buttaa Jaafar ergamtuu namaati hin beeku namaafis ta'uun taa'u Jaafar Ali akka keetii feesbuukni qabsootti hin finne Jaafar Ali lafti sabbataatii fi sulultaadhaa qabsootti hin finne Jaafar Ali master planning finfinneedhaa qabsoodhatti hin finne Jaafar dhalootaan qabsoodha maatii qabsoo keessaa be nama qabsoo gaafaati qofa jalatti hudduu qabattee OPDOdhaan deemtee iskoolaaraan barattu sadaati goota turte arra Dooktara Abiy gantuu ta'a arra Taayyeen gantuu ta'a arra Haayiluun gantuu ta'a arra Pirezidaanti Shimallis gantuu ta'a gaafaati immoo deemtee iskoolaara OPDOon barattu san ati goota atoo hanga OFC'n seeninitti ati goota turte sabboonaa turte ega OFC seen ammaan tana nama OFC deeggareef Jawaar jala deemee sabboonaan hayyee Haaji Butaan hanga OFC seeninitti gantu ture ay dubbii laalaa sa jabanadhaa laalaa dubbii ish kanaaf barnuti shaaxiraa jenna laala akkatti namni deemuuf beeknaa tanaaf si jalan deemne nuti nu ergachuu hin dandeessu abadan namni nu ergachuu hin danda'u nuti badhaadhinni nu ergachuu hin danda'u shaneen nu ergachuu hin dandeessu Haaji Butaan nu ergachuu hin danda'u namni fadhe nu ergachuu hin danda'u dhugaa qofaan nu ergata nuti dhugaa qofa
ati OFC gaafan seenin dura gantuu turtee jechuudha. Eegaarra namni OFC seenne hundi gantuudha jettee girrisaa kee qabu baastu taate atis gantuu turtee jechuudha. Maali garaagarummaa OFC dheengatti seentee meeti? Hanga OFC seenini Dr. Abiyyi fi mootummaa kana faarsaa turte gantuu turteeti. Tanaafu Jaafar Aliitii fi Haaji Butaa wal cinaa qabne seenaadhaanis qabsoonaanis Jaafar irra qabsaa'aadha. Seenaanis qabsoonis. Tufangira kulleto tufangira harmeto tufangira kulleto tufangira biyato butetu ayoto Ganzi arkuda tufangira ya damarateti Ibira gayuda tufangira warega gabati